Yooyaa jirra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota firii jalatti argamtan biyya keessa teessanii biyya addunyaa irra teessanii nu hordoftan isiniin jechuu akkam jirtu. Egaa nu hordofaa hanga viidiyoo dhumaatti booda firiin eessatti baddee warri jettanii na gaafattan eessa akkan jiru maal akkan dabarsaa jiru na waliin hordofaa isiniin jechuu barbaada. Kun viidiyoo dhumaa daawwadhaa baay'ee tokko namatti tolaa daqiiqaa gabaabduudha daawwadhaa like share godhaa isiniin jedha. Ayyaanni kaasitti baay'ee namatti tolaa ture bootaa ayyaana kabbaruu deemaa jirra. Uummanni maal fakkaatu isinitti agarsiisa waan dabarsaa tole wariin ilaala waan ta'eef na hordofaa hanga viidiyoo xumuraatti. Kunoo uummanni kun akkatti sirbaati waa'ee kirismasii jedhama biyyi kun itti gannaadha. Kaleessa darbe jechuudha kanatti isinirraa badee kunoo akkanattiin uummata ilaalaayi. Uummata ilaalaatii daawwadhaa fataa jedhanii akkanatti sirbu akka biraatti isiniin jedha bootaan bashannanaayi dhumarras hin jira akkaataa itti nyaata dhiyeessanii namatti tola baay'ee tokko isiniin jedha. Ijoolleen illee hundumtuu wal gahanii kun akkanatti naanna'anii bakka tokkotti wal sassaabanii waliin dabarsu isiniin jechuu barbaada. Kaniin ofii kiyya dabarsillee isinis immoo akka itti gammaddanitti bohaartan jedhee isinii qabadhee dhufe daqiiqaa muraasa waan ta'eef dhaggeeffadhaa like share godhaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Isinitti yoo tole immoo viidiyoon kun koomentii kaa'uu hin dagatinaa isiniin jenna kabajamtoota keenya. Laala kun akkanatti sirboonni isaan sirbanii gaa isin dhageessisuudhaafis namoonni baay'een Arabiiffa hin beektu garuu immoo yuutuubiin wanta hin eeyyamneefidha. Ani sagalee kiyya jala qabee isin argisiisaa jiruu fi waan ta'eef kun akkanattiin achiin ture. Anis illee kun bakka tokkotti wal sassaabanii mana keessattiin akkanattiin caffaruu isiniin jennaa hin sirbuu akka malee ta'u baay'ee namatti gammachiisa isiniin jechuu barbaada kabajamtoota keenya. Kun asitti immoo boota naanna'anii midhaan itti nyaatanidha jechuudha. Kun asitti naanna'anii akkatti wal gurmeessanii uummanni ilaala waan fakkaatu hundumtuu asii akkatti naanna'ee xarabbeessaa mataa mataadhaan hanga qomatii wanti dheeratu tataa'anii nyaachaa jiru isiniin jenna hordoftoota keenya. Hin akkana ilaalaa ayyaanni kana ture akkanattiin dabarsaa jirra. Kanatti isinirraa fagaadhee nan dagatinaayi asumaanis baddee jettanii like share naaf godhaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Kun akkanattiin uummata ilaalaa maal fakkaatu isiniin jenna baay'ee tokko namatti tolaa. Nyaanni immoo kun asitti dhiyaateetu jira isiniin jenna. Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata hanga viidiyoo xumuraa walitti deemnutti nagaatti naaf turaa koomentillee godhuu hin dagatinaa. Kun akkanattiin nyaatamaa ilaalamaa jira nagaatti turaa hordoftoota keenya waan dhaggeeffattaniif.